Assalaamu alaikum. Akkam jirtu uummata kiyya qaaliif gaarii fayyaa keessanii baga jiraattan. Egaa namni nama galateeffanne rabbiin hin galateeffatu jedhan. Uummata kiyya hawaasa bal'aa, hawaasa warqee, hawaasa gara laafessa, hawaasa biyya jirtu naman tuffanne, hawaasa bifaan naman tuffanne, hawaasa beekumsaan naman tuffanne, hawaasa qabeenya naman tuffanne, hawaasa ilma ofii gurraachas ta'u, diimas ta'u, furdas ta'u, qal'as ta'u, baqatas ta'u. Uma fedhe haa ta'u akkuma fedhettu ilma kennaa jedheetini guddifatu. Rabbi isin haa guddisu. Rabbi addunyaa akiraa isin haa milkeessu. Jecha isiniif hin qabu wallaahi ani hin eeyne. An hin eeyne. Warroonni waan kana erga eegale na bira dhaabbattan. Uma dandeettan hundumaan. Viidiyoo beeksisuun, sheer gochuun, laayik gochuun, hiriyoota keessanitti himuun. Guyyaan jennaan immootu irratti hirmaachuun jechuudha. Ililli irraa kaaftanii aga tiktaak yuunivarsaalitti jechuudha. Hundi keessan warri gammachuu guyyaa kaleetti irraa qooda fudhattan. Rabbi mataa keessan ol haa qabu. Rabbi duraa duuba keessan haa milkeessu. Hundumti keessan warri dhuftanillee warri dhufinillee kama dhufetu keessanii jechuudha. Ani ebaluun irraa hafe ebaluu dhufee nama jedhuu miti hin beeytanii hundumti keessan warri guyyaa kaleessaa lola guyyaa kaleessa lola addunyaa sadaffaa irraa hirmaattanillee hundi keessan galatooma taaptaap irraa kaaftanii hamma leeccama tiktaak yuunivarsaalitii jechuudha. Warri mootu irribni isinii kutee dalagaan biizii isin godhee ayyaanni biizii isin godhee neetworkii dhabdanii beekan haftanii hundumti keessanillee yoo biyyi tokko yoo walloltu waraanumatu dhaqee lola malee ummanni hundi hin lolu akkasuma jechuudha. Like that isinii galee warra ollaa wajjin lolaa turre. Waraanni gurguddoo warri humna qaban hin deemanii warri humna hin qabne mootu manguddoo fi ijoolleef dubartiin hin hafan jenneetuma fudhannaa jechuudha. Dubartiin dadhabduun akkasuma haala sanitti fudhannaa warri akka carraa haftanillee homaa rakkoo hin qabu. Wallaahi hundumti keessan ummata kiyya hawaasa bal'aa ummata Oromoo hundi keessan galatoomaa ulfaadhaa. Thank you so much. Faaxima nama madam tanni taaksii dhabdee neetworkiin didee fa'a baay'ee jira. Garuu ani jaazaan bu'inaa jedhee isinitti himee ture. Yoo galatooma hundi keessan biyya keessa biyya alaati hundumti keessan galatooma ulfaadha. Warri dhufes warri dhufinis thank you so much. Wallahi onnirraa galatooma isin jira. Waan bira maal isin jira galanni keessan galata haadhaa natti ta'e waan isin jedhu qabu jechuudha. Galata haadhaa akkuma deebisuu hin dandeenye galata keessanillee an deebisuu hin danda'u. Rabbummaan isin haa deebisu wallahi rabbi isin haa dhaabbatu akka isin haa dhaabbattan kanatti. Thank you so much. Hawaasa warqii hawaasa arjaa kanarra hawaasa gara laafessa kanarra dhalachuu kootti I am so happy baay'ee gammadaadha. Inda'umma ammallee irra deebi'ee waggaa 27 saba kana baradhumuu laata. Bosona seenee uummata kanaaf wareegamuu moo laata. Minaamin bakka jedhee miira keessa jira amma waan godhu wallaalaa jira akkoo. Amma gizee waggaa 27 kana irra deebi'ee baradhee gaafa achi deebi'utti dulloome minaamin naan jetti qalbiin takka. Yoo bosona seenellee aniin kun jiru biyya baqqaa jira ilmootiyya maalitti dhiifadha yoo ilmootte ilmoo safaati deemi sabuma arjaa kanatu guddisa minaaminaan jetti amma baqqaa malli na harkaa badeera. Isin galee thank you so much. Warri kaleessa uffata aadamaan uffatinaan jettan kun uffata aadaa kana hin beeytanii manaa qaba. Hin saalfadha amma viidiyoo waan ta'eef malee allaayivii akkatti boonee dhufuu hin saalfadha bikos gurraacha waan ta'eef narraan bareedu garuu shamarran sirriitti fuula keessan ilaalinaa ishii. Ilaalina sirriitti ilaalina bira tara ishii fuuluma ollaa lama malee kana laaltanii onnoon seenu. Thank you so much. Baay'ee isin jaaladha garuu wallahi galatooma. Bye.